مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما Roke inna qusachuudhaaf kallattimaan ergaa isin fakkaatti isiniif taati jedhee garaa kiyya keessatti sammuu kiyya keessatti yaaderee dafxabanatti himame sagantaani isima kallattiin isinii dabarsutti deema bitaa mirgallee waan ufi hawaasa cijjiiruuf ni cinqaman qabatamni kun sirrii miti waan jedhu rabbi itti mul'ise nabiyyi rabbi sallallahu alaihi wasallam yaaddawan akkam haa godhan yaaddoon itti hammaatte namni laal yeroo tokko waa yaadu ni barbaachisa yoo waa sammuu kana waa yaadde malee waa uumuun hin danda'amu wanni Itoophiyaa addunyaa keessaa duubatti hambise keessaa tokko jecha hin yaadin jedhu kana jedhan akka Oromootitti illee hin yaadin waliin jenna akka afaan Amaariffaatiin hedduun maajoriitiin dudubbatummoo maal jedha yoo ati waa yaaddu teessee sihi waa yaaddu yoo sitti dhufan maal siin jedhan afaan Amaaraatiin attaasib siin jedhan attasib biyya jettu ani Itoophiyaa maleen argine duniyaa kanarratti jechuudha attasib የሚባል ሀገር እኔ ኢትዮጵያ በስተቀር አላየሁም ማሰብ አለብህ አታስብም እንዴ አስብ ደጀራን malee nama waasilata ibadati rakko wayi tigal akkam rakko kana keessa baa jedhee hoydoo yaanne ijuma dunuunfate rakko keessa bahu ni jirti jaran osoo itti yaanne nulle jaran rafuune maal jedhaa jirra hiyaadin aboo yaadin jira yoo aboo yaadin mucaa mataa qabatee yaadin hiikai kabeenu hin bashannannaa siin jedhala daa'imman carraa ofiitiin guddatti maaltu si yaachisaa waliin jedha jechuudha yaaduu qabdaa yoo atta jennallee hin yaaddayin jechuudha malee hin yaadin jechuun sirrii miti sirreessa amma booda jechuudha nuhuyyu hedduu bar waa yaannu zabana kana population growth illee bash waan ta'eef namni walii malee yaa'u akkuma loonii kana walii yaa'a jechuudha nama shanshanii malee amma Itoophiyaa deemtuni argitani dhalaa wayi biyya faranjiitii dhufte jaan haraamni dhiira waliin dalagu Itoophiyaa keessa hin jiramoo hin jiru haa qorattu dhufte jennaan the highest of the world jette galteetiin hin jiran biyya keessa Itoophiyaa keessa irra guddaan dhiira waliin qunnamtii saalaa gaggeessu Itoophiyaa keessa jira jette ripoorti gooteedha maali jennaan harka walirra kaayatanii yaa'anii edaa biyya isaaniititti harka walirra kaayatanii deemnanii waan biraatiif jechatti beeyti isin warruma harka walirra kaaya lakkoofti isin guyyuu jechuudha kanaaf Itoophiyaa keessatti amma faranjiin haguma feete waan harka walirra kaayatanii ni deeman ilaaltanii faranjii ilaalatuma ooltanii yookaan kubbaa sababattanii waan adda addaa sababattanii fiilmii fa'a harka walirra naqatanii ni yaani faranjiin ni yaani yoo jaarsaaf jaartii taate malee hin jiru kabira hin jiru yoo dhimma biraa walirra kaayatanii deeman jechuun dhimma biraati amma isinillee waan akkasiin baay'isin amma booda inshallah kanaaf education akkatti very important for our life barnoonni barbaachisaadha jechuudha ammallee achi isin baasee mee gara tokkotti isin dabarsa maaliif barnoonni illee nuuf akka barbaachisaa tahe diiniin keennallee maaliif akka nu barbaachisaa tahe waan kana islaamummaan immoo tawaa'ee aadam isinii hime amma immoo aadam irraa tarkaanfadhee waan ambiyoota biraa irrumaanu taale gara nabiyyi keenna sallallahu alaihi wasallam isin fida jechuudha ergamaan rabbii yeroo isaan ergaman sanitti addunyaan tun kiraayisisii guddaa keessa turte jechuudha baay'ee waan nama yaachisu nama cinqu ilmi namaa bineensummaatti jijjiirame wanni sadiin amma jenne kun hedduu hin jiru rahmanni waliif gochuun hin jiru wal nyaata ilmi namaa haram walirra dalaga miidhaa walirra dalaga amba karaa deemu saamuudhaa miti ilmaan ufiitu jirtu sadarkaa awwaaluu irra gahan waa'ee dhimma duniyaatti miti dhibba akiraatu sin dhiisanii duniyaallee si saamanit osoo duniyaa lafatee irraa baatee fi shi salaatu manaa dhiisa itti salaataa sittin dhiisan jedha maal jettan rabbi tana gaafa kam hime rabbiin gaaf kam hime jedhan kilaasii jalqabaatitti arayta allazii yanha abdan izaa sallaa the importance of salat wanni ani isiniin jedheef laal importance of education irra haasofne jechuudha importance of salat maal jedhere rabbi waan namni addunyaan nama dhoorgitu keessa jalqaba irratti wanni inni kaase maali salata isin dhoorgiti gaafa quufte addunyaani gaafa mirga gaafa ati laafata yusi argite
hin salaattu sinjet jira mon jiru wanni kun quba qabdan mon qabdan yo baratte mana barumsa keeti kaw abbaan tokko irraa sin dhoorgine godhachuu dandeessa yoo baratte saayinsii ufii wal barsiisuu dandeessa mana barumsa keeti ati hogganuu dandeessa garuu biraatti dhufee hogganeetiniin hin salaattu ijaaban uffattu walaa kasaasin jechuun yoo ati wallaala taate itti hufte abbaa biraattu akka fedhetti waan fedhe sin dhoorga dachii rabbi uumerratti sujuudan gootu sin jedha daanga dabraa roorrisaan kaseerri mootummaa hin dhoorgine si dhoorga kaseerrumti inni harkaa qabuyyuu sin dhoorgine kanaaf har'a ustaqnaa inna ilaa rabbika akkasitti abdan izaa sallaa ra'ayta in kaana lal huda da'wallee si dhoorga oo amara bittaqwallee si dhoorga dalaguu si dhoorga da'waa si dhoorga yoo da'waa goota haga hidhamuutiin si gaya yoo ati laafaa daciifa nama waan ofirraa dhoorgituun hin qabne kanaaf barnoonni illee diiniin kennallee barbaachisan yoo waan kana sirritti immoo jabaannee itti cimneetiniin sanillee nurraa dhaabatuu didee diinni humnaa ol nuti waan nurraa barbaachisu raawwanne diinni humnaa ol yoo tare hoo achi utaalee isinii hima ayata kana isinii gareeffituudhaaf maal jedhe gara dhumaati irratti rabbiin subhaanahu wa ta'ala kallaa la illam yantahi jedhe isin waan kana gootanii salaattanii salaata keessan cimsattanii beekumsa keessan barattanii humna ofirraa ittiftanii tolfattanii yoo humna keessan bira dabreetiniin dhaabbachuu dide bakkatti roorrisaan sun yoo ka bakkatti hin dhaabanne taate kallaa la illam yantahi lanasfa'an binnaasiya sammuu isaa qabneetiniin بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Present gratitude be to Allah, the cherisher and sender of the world. Peace and blessing be upon Prophet Muhammad, his family and his companions and those rightly follow them. We pray to Allah, the exalted, to keep us on the right path which has guided us. I welcome all of you with the Islamic greeting. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taduratti rawayyama jirtanii ammoo ammallee isin irraan galle natti fakkaate namni gariin akkuma hirribaa ka'een dhufee paartituu hirribaa asitti geggeessaa jirana fakkaate warri paartituu hirribaa irra jirtanii in socho'ina warri na wajjin jirtan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Jaalatamtoota kabajamtoota obboleeyyuu obboleettiiwwan akkasuma hayyoota keenya kan akka ustaada keenyaa dura dursinee irra deebi'uudhaan rabbii ji'a kabajamaa ji'a ramadaanaatiin illee nu gahee khayrii isa keessa jirullee nama qoodatu rabbii nu taasise rabbii keenya galateeffannamee alhamdulillahi rabbil aalamiin. Dhufa ramadaanaallee rabbii keenya waa hedduu kadhannee ol baafneellee keessatti illee gadi qabnee yaa rabbi ittiin nu gahi khayrii jiini kun qabullee yaa rabbi nu hiri jennee warra argatu nu maraa rabbi nu haa taasisu. Gaafa ramadaanni dhufu akka itti simanne ni beeytanii an haa dhufu yaa ji'a ramadaana baga dhuftee si simanne khayrii hundaa nu haa milkeessu rabbiin mootiin homaan dadhabne khayrii hundaa jenne tawaa'ee saambusaatiif sorbaatii miti akkasii quba qabaadhaa san isinuun dhabneefu an isiniin kadhadhu jechaa himar kanaafi faaruun karabbiitii ka ji'a ramadaanaatiin nu gahe khayrii jiini kun qabullee rabbi nu miliisini rabbii kennanii kadhannaa akkuma kaleeysa jedhaa turreessan an haa dhufu yaa ji'a ramadaana baga dhuftee si simanne khayrii hundaa nu haa milkeessu rabbiin mootiin homaan dadhabne rabbi nu haa milkeessu. الرفرت نفكات ربنا حامل كيس أستاذ نور واحد دبّة change start from the person جيجيرمني أبا إراد أفا لو تأمي متى كمانو خلاصنو يو في جيجيرم تنما جيجير education means behavioral change جرى dhagaysan mun dhagaysan maal isinin jedhe education means behavioral change maal jechuun barumsa kan jedhamu namni tokko barate ka jedhamu yoo maal jiraate yoo jijjiiramni amala akhlaaqa haala jiraate namni barate jedhamuudhaaf kutaa 9 gahu
kutaa kudhan gahuu kutaa kudha tokko gahuu kutaa kudha lama gahuu miti baratu jechuun jijjiiramni ye baahirii lawut basawiyyaa ulaa kaalleeno yoo jijjiiramni amalaa jiraat education means behavioral change wanni ustaaz nuunuun isinii hime hayyoonni addunyaa akkamiin lafa kaan jennaan 2 days reader tomorrow leader 2 days reader tomorrow leader namni addunyaa baru hoogganu nama hadha maal ta'e nama hadha barate የዛሬው አንባቢ የዛሬው ተማሪ የዛሬው ምሁር የነገ የሀገር መሪ የፋሚሊ ማቲ ኢሳሌ ብየ ኢሳሌ 2 days reader tomorrow leader namni boru addunyaa tana jijjiiru addunyaa tana hoogganu addunyaa tana fayyadu yoo hadha maal ta'e yoo hadha barate without learning nothing wanni addunyaan jettuuf yoo hin baratini yoo barumsi hin jirre timirti kaleellee minim nagar yellem namni waan baratu hin dandeenye jijjiirama barbaadu san fiduu hin danda'u kanaafuu nama baratee addunyaa jijjiiru ta'uudhaaf your readiness should be start from now onward ammumarraa eeganaa ka'uu qaba addunyaa mala ooftisiniin jedhe foomura ajajjee alkoolii feetu biiraa feetu biinoo feetu haraqee feetu maalii uf jala daraddarte akka nama kiyooskii banee lasaw akka faafaa himaslo teebiliin amma isin argitan kanaa miti ka kana caalu ufafoo kaa'ee issu xaxxitoo carraseenna lamaa xaxxaate tazagaajjee የጣርሙስ ብዛቱን ቢትቆጥር ጨርሰ ቆጥሬ ማጨርሱ ላኮፍተ ፊቱ እንደነ inni sun akkasi daraddara kenna kuno daabbo takkatiif shaay birri mukudani kudasha walirra yoo jetteen emmi kafil isabello malta yawaasni ke mal dhabeet karooran qab daldala keeysa karooran qab barata keeysa karooran qab hoggasa keeysa karooran qab hawaasummaa keeysa karooran qab diinagdee keeysa karooran qab ba ikonomiim darajaa duubatti hafne hawaasummaa keeysa duubatti hafne baratuu keeysa duubatti hafne nama qarqaaruu keeysa duubatti hafne fooqii fi waan babbareedaa qabaatuu keeysa duubatti hafne addunyaa yoo konkolaataa yaabbattu nu baajaajima qabaatuunu hawwiinutti ta'ee karoorri kan kee diin ijaaruudhaaf malee karoorri kan kee daabboo lafaa xaraguufi miti gireedarii daabboo buddeena lafaa xaragee mana haadhaa hara baafachiisu osoo hin taane dhiira kufrii fi bid'aa fi shirkii biyya addunyaa kana keessaa xaragee addunyaa jijjiiruu rabbi isin haa godhu ila amiin itisa mee amiin jedha haji hasan nama meeqa wajjiin rabbiin jannata ofii isaan haa dhaalchisu tuutti takka jirti toohida jedhan waa guddaallee miti bikkaa nama shanii lafatti nafin fiixaan jara sanii jedhaatiin turan haji hasan gammadaa kophaa isaa addunyaa guutuu jijjiira bichaun alamin qayyare leenca kophaa ufii kaaliqa malee makluuqan sodaan ka Allah wucci maannin fitur bazichi midillaa የማይፈራ ጀግና ሆኖ ዓለምን ቀየረ እኑ ሀጂ ሐሰን አናፊ አቲ ማል ቀየረ ጀናን ዳቦ ቡደን አከመነ ከሰት ሻገነ ዳቦና እንጀራ ቤት ውስጥ እንዳይሻግት የተፈጠሩ የሀገራችን ጀግኖች ጎቶ ተሚሶማ ጎቶ ተደልደላ ጀዳኒ በራሰን ነማ ከነ ከሳ ነማ ሲን ከሳ ይሩ ከሳ ጎቶ ተዳቦ ቡደን ለፋጠረጉዳን ተኮፋበ ጀዳኒ ነማ በራሰን ቱ ሲን ከሳ ለክ አኒ ሰኒሚቲ በዳስኒ አኒ በርባቱ ነማ ሰበበ ኢሳ ቢዳን كفر شرك بيتنا كيسا قل لوفت الدنيا إلما إبالوت بيكنا كيسا جرا ون ديني في بيو هنتاني تكتنو هم مغرت نما إسان جرا ربنا هاتاي سمينا من جبتورك ونباسي مي تكبيران مي تري إلا أفتا مي تكبيران هذا قدنا كيسا ننقى والله أكبر مدني الله أكبر الله أكبر كمرا رنا شيداتك كجري سنر رابا kabarum suma abde mulle hedduma kamna kadaldaluma abde mulle hedduma kamna
كان إسلام ما تفته سد ما قمنا هد ما قمنا كان إسلام ما غرغره سد ما قمنا ور إسلام ما غرغرته إنه فكنا أهباشي جتشو أهباشي دلقان جراماني إسلام ما غرغرته شرو لكم سورة كان إسلام ما غرغره سد ما قمنا هد ما قمنا كإسلام ما دبته سلما دمنا دكتور ما كبو كدكتور ما نساف دين فين هدو كمنا كان إسلام ما دبته سلما دمنا كبيرا على بربانو نون دبنا ديني كنا نهنجران منجران أما بود أنا ما ديني جراتو هيوم ما نلله كبرنا نلله حواسم ما نلله economically socially psychologically spiritually آماني اللي سموني اللي بالشاتة هيونا ماته نما الدنيا جيرو أنا أنت كجر على كانم نجت بيركو نواس تكبيرا متره الله أكبر حاجة قدنا كيسني تكبيرا نقول الله أكبر الله أكبر كبيرا على بربانو نون دبنا وانا دايتين دغنه أما دغنا غندا فراشا افتراسا بيتي قال يو دلدلي ديني ربي سدغچيس يو برومسي ديني ربي سدغچيس يو اغنا قولي ديني ربي سدغچيس غافا قبري كن دغن من دغن كنافو ربي كنا والكن وان تاتف تاريخين يمسروت امه جنريشن غوتا سينا دلغو ايرا سينا جيجيو تاريخين يملوتوت امبسوج لنجان سينا بيكنا جيجيره شاشمنن سايهون أوروميان سايهون إثيوبيان مياسرة أمبسانو كنا أنت من فلقو مين من نما كاسي تأور بعد كنا بس إتنادم ميت تكبيران الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ربنا بدنا ولتنا بنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلله الحمد زمانك دين إسلاما hojjattoota mootummaatiin biiroo qaran seeniin seene laga qaran dhaqqabe rabbi nu argisiisee jira akka fakkeenyaatiif aanaa gujii kana keessatti godina gujii aanaa san maqaa dagadhee jira adunnu aanaa hamballaa maalii jedhanii natti fakkaata ganda islaamni tokkochi keessa hin jirre keessatti rabbi godhee mana barnootaa achitti dhaabe hojjattoonni mootummaa achi yaa'an masjida ijaaran ufumaan namni muraasaa jama'aa taatee argamte diiniin seenee jira da'waana yaaman eessaan dhaqe bakka san diiniin hojjattoota mootummaa irraan dhaqe abbaa halanqaattu jira barsiisatu jira hooggantoota biyya hoogganantu jira ka rabbi angoo itti kenne iimaana rabbi itti kenne har'a rabbiin guddate barcumaa silaa kafaraan islaama faqotti irraa eeydu ijoollee teenna barsiisee gubbaa naqee diiniin eddoo hunda qabate alhamdulillaahi rabbil aalamiin gandateelee simii irraa baafatan tana gaaf tokko dhiyeenya ufumaa dhaqe yoo an dhaqu namoonni an hin beeyne barcumaa san irraallee ka'anii namni meeqaatam ka'ee nasimati sheekota salaamu alaikum anaa dhufu reebbachuudhaan astaa'a maala jamtan wallaahi nutu isinii fixa jedhanii hajaasan namni hundi achii fixee keessa sanii na baasa bada jamaa keenya nama meeqatu islaamni as keessa jira namni kaafiraa tuunno san tokko san takka intalattiisan malee kuwannu islaamna gammachuun gaafa san natti dhagahame ilaa arraa ani kulli ijoollee muslimaati barnoota achi arabuu achi hundi keenya adaa utuu baranne akkanaan seenne biiroo abidii ta jedhan san illee namni amaamaa uffatee hin taa'a jedhee abdii qabamaa jettan isin allahu akbar